Akka fuunee akkam jirtan bakka kan gara YouTube chaanelii keenyatti deebitanii har'aa wanti walii ilaalu viidiyoon kun paartii 2 mirni istaakii kiradii keessaa mirni istaakii kiradii fayyadamnee akkamitti akka kiradii hojjechuu dandeenyu mirni istaakii fayyadamnee isa lammaffaa paartii 2 ediitiif dileetii itti deebina jennee deemnee maal akka hojjennu ilaallu jalqaba duraa sarvara keenya istaartii goonee ilaallu waan yeroo torbee darbee marsaa darbee irratti ilaallee jechuudha. Kanaaf warroonni marsaan darbee sinjala darbee full stack development irratti video description irraa argachuu dandeessu. Kanaaf mirni stackii create akkasumas filter yookaan search gochuu akkamitti akka hojjechuu dandeenyu fi akkasuma immoo edit fi delete immoo har'a ilaalla. Tutorialii kana irratti ilaallaa jechuudha. Kanaaf jalqaba dura cd2 server jedhuuni npm start. Kanaafuu sarvarri keenya run ta'uu eegalee jira. Itti aansinee noodii tokko haa baanu return. cd2 calendar jedhamu or cd2 front npm run dev. Gaafa dubbatuutii fi sarvara keenya on goonu amma projektii keenya ranaa goonu or isa kan projektiin keenya isa kana ture yeroo irratti rangoonaa isa kan deebisuu godha isaan kan argannee ture jechuudha. Marsaa darbe irratti akkamitti akka gochuu dandeenyu ilaallee ture. Fakkeenyaaf gosa jennee akkamitti akka daataa lakkoofsa bilbilaa weelii immoo gosa gmail.com save goona. Sanaan booda gosa kana nu fidee edit gochuu barbaanne immoo gosa akkamitti akka edit gochuu dandeenyu ilaallu. Koodii kana jechuudha akkamitti akka hojjenne ilaallu. Jalqaba duraa eessa dhannaa front end bira dhannaa front end irraa srs kan jettu dhufna. Sanaan booda folder faayila edit kan jettu kana bannee turre. Edit kana keessatti formii kana kan ittiin design goone asii kana keessa koodii kanaa jechuudha. Wanta as keessa jiru salphaadha waan ta'eef yeroo tokko isiniif haa ibsu. Jalqaba dura maal goone formii kana design godhan. Formii asirra jiru input fieldiiwwan kana jechuudha. Design goone isaan sana immoo kan addarratti hojjenne copy goone asitti finnee paste goone sanaan booda edit student adii gara edit student itti jijjiirree name asitti wanti garaagarummaa qabu sun value qabu kun value qaba. Name on change b set target value sa kenninaa fi name into nam display nu godhaa deemti jechuudha. Value keenya asirratti return goonaa sanaan booda batanii dhumaa immoo update jennaan. Ishee tan ammoo finnee on submit update dura adii fayyadamne amma on submit update kan jettu fayyadamna. Asitti dhufnee maal goone use effect fayyadamna. Jalqaba dura const jennee variableota state nu fayyadamna. Name, set name, use state, npt achirratti kuufanne sanaan booda emailii keenyas isaan kana yeroo tokko set goona constantii warra ta'an constii keenya state keenya fayyadamnaa jechuudha. Nadiidha. Sanaan booda id argachuudhaaf immoo parameetrii irraa akka fudhatu use param kan jedhu kan reaction ofisaatii qabu galchinaa jechuudha. Sanaan booda navigator kan jettu tun immoo redirect jechuudha. Gara biraatiin waan biraatiin redirect yeroo godhu daataa keenya arga save goone yookaan function san erga fixee action nuti barbaadnu erga fixee booda gara inni deemu kan ittiin himnu navigator kan jedhu kana fayyadamnaa jechuudha. Taansinee erga isa finnee booda maal goone use effect fayyadamne. Use effect jechuun daataa keenya nuti change goonuu wajjin change gochaa akka deemuuf jechuudha. Jalqaba dura axios kan install goone paartii darbe irratti akka install gochuu dandeenyu laallee ture. Axios jechuun bakka axios kan ajax fayyadamuu dandeenya. Background daataa keenya gara sarvaraatti ergaa jechuudha. Sanaan booda API get method fayyadamne sarvara localhost port 3,400 irratti run godhaa jiru irraa get student by id kan jedhu jira jedha. Isa san method sana laal get student by id kan jedhu kan inni kun eessa jira sarvara keessaa jechuudha. Front end walitti deebisnaa sarvara keessaa index kan jettu bira dhufu ishee tana jechuudha. Get student by id kan jedhu. Get student by id kun maal qabaa? Portiin sarvara kanaa meeqa? Leasing kan gochaa jiru 300,000 400 irraa leasing gochaa yoo as dhufne ilaalle nuti ergaa jirrus meeqatti
soddoma duwwaa afuritti ergaa jirraa jechuudha. Soddoma duwwaa afuritti yookaan 3,400 ergaa jirraa jechuudha. Kanaa booda indeeksii keenya ishee kana fidaa ID isaan qabatee dhufaa. ID'n kun immoo eessa jirti yoo ilaaltan ishee tana. Ishee paaraameetirii irra jirtu tun ID'n kun eessa jirti? Fakkeenyaaf isa kana student DB database yookaan irraa collection jedhama. Ishee tana jechuudha. ID as keessa jirtu tana fidee achirra nuu ba'a. Ishee taniin jechuudha. ID'n sun isaan asirratti mul'achaa jiran kun fakkeenyaaf dhumni F kan ta'e isa kana jechuu gosa 66 dhumni F kan ta'e isa kana fidee asirra nuu ka'a. ID'n kun achii dhufaa jechuudha. Kanaafuu ID kana kennaa fi user request parent find by ID jennaani. ID sanii ID'n tun ishee asii tana ishee database irraa dhufte underscore ID qabdi. Ishee tana immoo eenyu walitti keenya assign goona ID parameter irraa dhufte sanii walitti assign goona. Sanaan booda student stdnt NT eenyutti student sikan students jennee kenninaa fi sanaan booda variability daataa kee asirraa gaafa dhufnee refresh goon isuma dura isa san nuuf deebisaa jechuudha student. Inni kun return yeroo goon isa kana argannaa jechuudha. Sanaan booda erga isa daataa san interface irratti display goonii booda change effect waan fakkeenyaaf asitti dhufee yoomnan barreessu yeroo tokko maal ta'a yoomti barreessu asumatti deebi'ee dhaabbata. Fakkeenyaaf waan akka biyyoo goone wanni akkasii nu mudata client yookaan server back front end irratti delete student kan jettu kana bira eessa dhufnee ishee kana yookas goone fakkeenyaaf daataa kee akkuma jirutti duubatti nu deebisaa deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana akkuma jirutti deebisnee iddoo kanaa yoom kana kaasee amma akkas godhee isa kana ID kan jettu kana biraa kaafna as kun ammasitti dhufee barreessuun eegalu isa olaaltana waan argan tokko jira achumatti deebisaa jechuudha. Maaliif use effecting keenya parameetirii nuti barbaannu ID isaa saniin assign godhee beekaa jechuudha. Yaan jijjiirru immoo asirratti akka barreessine input field keenya ofiisaatii jijjiiraa deemaa jechuudha. Kun isa kana fakkaata. Fakkeenyaaf gosaa kan jedhu kan update goonu. Update gochuuf yeroo nuti deemnu maaltu hojjetama actioniin hojjetamu. Yeroo nuti update itti goonu batanii update gaafa click goonu update functioniin kun call taati. Sanaan booda prevent default gara serveraa deema put method fayyadamee gara serveraa deema update student kan jedhu 30 duwwaa bira dhaqaa jechuudha. 30 duwwaa isa kana bira dhufee put kan jettu student kan jettu bira dhufa put putiidhaan update student ID request sanaan booda const ID is equal to request parameter student model kan jettu tun model student nuti amongst database mongo waliin connect goosifne sanaan booda collection student jedhu keessa kaseenu goosifne find by ID and update kan jettu kana seenee warroota jiran kan update nu godha yoo update erga godhee booda data response nuuf godha jechuudha. Return nuuf godha. More coding isaa siniin kenna rakkoon qabu GitHub irraa argachuu dandeessu koodiiwwan kanneen hundasaa bifa kanaan update nu godha jechuudha. Fakkeenyaaf batanii update jettu kan fidee booda update gaafa click godhu maal jedha gosa update waan delete gochuu yoo barbaanne immoo akkamitti hojjenna kan jedhu haala jalqaba dura students kan jedhu client bira dhannaa or front end bira students kan jedhu haalaallu sanaa booda batanii kana fayyadamne. Batanii kun maalinni on click delete handle student.e class name batanii keenya maalinni delete dha jechuudha. Inni kun delete handle kan jettu tana functioniin kun maal fayyadame parameetrii ID qabattee dabartii jechuudha. ID kun immoo asitti dhufnee ilaalla isa kana. Delete handle ID tun ishee as keessatti staffii jirtu student.id ID jechuun immoo isa kanaa jechuudha. Isa asirra kan isa asirratti nuti ilaalaa ID kanneenii jechuudha. Parameetiriin haasawachaa jiru isa kan keessaa qabaa jechuudha. Sanaan booda ID kan garam deema gara serveraa deema Axios'dhaan
delete http localhost delete student jenni id kennina fi id san pass goona sanaan booda servera bira deemnee kan maal jedhu delete student kan jedhu tufna delete student kan jedhu delete student cheekaa goon delete student yoo jenneen find by id and delete id sanaan booda delete godha daaticha erga haqee booda immoo maal hojjetaa cheekaa goo erga haqee booda peejicha kan asuma irratti reload godhaa jechuudha. Application keenya kan reload godhaa yoo error argate immoo error delete yoo godha. Keenyaaf cheekaa goo delete goonee haala. Delete gaafa itti bu'u delete godheera jechuudha. Kana fakkaata. Jiran more koodii isaa GitHub irraa argachuu dandeessu. GitHub kan jedhu linkii YouTube viidiyoo kana description isaa irra isiniin kaa'aa koodii isaa argachuu dandeessu. Yoo gaafii qabaattan immoo comment irratti barreessuu hin dagatinaa. Akkasuma viidiyoo kana like gochuu hin dagatinaa. YouTube channel keenya kana immoo subscribe gochuu hin dagatinaa. Isiniin jedha. Horaa bulaa deebana nagaan turaa.